Dhaamsa boonii wallaggaa dhaammatti. Abbaa koo waggaa seeraa sirraa jira fagaadhee jiraadhee. Utuu har'a boruu hin gala jedhu qaxaroo odoo oofu lafarra. Har'a gochisuu kaneessan of biraasa dhabee abbaa koo ani ormaafuu hin gadda. Akkamiin jiraadharee? Akkamiin ta'aree? Maaluma ta'aree? Abbaa koo ati anaaf waan hunda jettee boonii wallaggaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessanii jecha. Viidiyoo kanas like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni yaada qabaatan akkasumas namoonni yaada qabaatan komentii keessan yaada keessan ibsadha. Akkasitti boonii wallaggaa. Abbaa koo waggaa dheeraa sirraa fagaadhee. Abbaa koo ani kan ormaatu hin gaddaa kan kee akkamiin dhobsaa. Abbaa koo utuu har'a boru jedhu qaxaroo utuu eegu utuu har'a boru jedhee qaxaroo abbaa koo narraa nyaattee gadheeni. Abbaa koo si malee jiraachuu hin danda'u jettee boonii wallaggaa. Obboleen kiyya boonii wallaggaa obsaa fi jabina akkasumas firoottan isiitiif hundumaafuu rabbiin sabrii haa kennu jedha. Obboleen kiyya namni lafa kanarra jiru tokkoffaa abbaa fi haadha malee jiraachuu hin danda'u. Abbaa fi haadha malee namni jiraachuu hin danda'u. Abbaa jechuun waan adda, haadha jechuunis waan adda, obboleessa jechuunis akkasuma, obboleettii jechuunis akkasuma. Nuti yeroo hundumaa yeroo keenya kan gubnu qaxaroodhaan lafarra oofnee kan fedhu. Duniyaa laallee abbaa keenya arguu dadhabnee, duniyaa laallee haadha keenya arguu dadhabnee, duniyaa laallee obboleeyyan keenya arguu dadhabne. Utuu qaxaroo oofne, utuu jaanchuufnu mana namaatitti dhamaanii. Har'a mootu gaafa nu biraa isaan darbarreef isaanillee dhaqqabuu dadhabnee. Gaddinii keessi keenya madaa'ee kan abadan nu keessaa hin banne miira keenya keessattuu abbaa fi haadhis obboleessis obboleettisni gochisuu ganeessaan taane uummata warraggaati irratti raawwatamee. Mucaan kun har'a maraachuuf deemti. Garuu Nasbeenis sababa Naasir Aanolee kana baraarte ta'uun Naasir Aanoleefis guddaa galatoome. Kaleessa dhalaan hin taane maqaa si balleessa. Har'a immoo uummata kee jajjabeessitee mucaa kana Nasbee baraaruu keetiif kaleessa waan hin taane odeessan. Har'a immoo tuqatti dhugaa keetti agarsiifte hammam kabaja dubartiidhaaf qabdu. Isheen maqaa xurooftuu maqaa kee balleessiti. Fooziyaa eenyu jedhamti intalli sun? Intala Iluusan jechuudha. Asumaan gara hangattaa boonii wallaggaatii fi akkasuma uummata wallaggaa Nasbeen darbanitti uummata wallaggaa dhumaniif jabina uummata jiraniif jabina isaanii haa kennu. Wallaahi waa'een boonii wallaggaa miira keessa galtee dubbatti sirriidha. Namuyyuu abbaan ofii yaraa miti. Abbaan ofii ilma ofiitiif jabaadha, gaariidha, hayyuudha, beekadha. Wallaalaa miti abbaan ofii. Abbaa ofii wanni ga'u hin jiru, haadha ofii wanni ga'u hin jiru. Mucaan sun dhugaa uummata boochiste. Maaliif hoo jettan? Wallaahi haalli isin itti keessa jirtu baay'ee ulfaata. Namni abbaa ofii jibbu hin jiru, abbattan gonkumaa. Booniin baay'ee nama abbaa ishee kennu dubartiin haadharra abbaa ofiitti garaa himatti yookaan beektan ta'e. Abbaa sirriitti jaalate dubartiin garmalee jaalatti. Garmalee keessatti himatti dubartiin tokko nama tokko malee dubartiin tokko sirriitti abbaa isii jaalatti. Maaliif hoo jettanii? Abbaa ishee kana sirriitti kabajje. Obboleen kiyya kuni maaliif uma jiru dubartiin abbaa jaalatti dhiirri haadha jaalata jedhu. Wallaahi
Rabbiin jabina isii haa kennu. Rabbiin obsa dhuma hin qabne isii haa kennu. Maatii isiitii, firoottan isiitii. Rabbiin jabina haa kennu. Wallahi obboleen kiyya. Uummanni Wallaggaa miidhamee jira. Garmalee miidhamee jira. Dargaggeessi isaa otoo biyya Finfinnee jiraate Wallagga galuu hin danda'u. Yoo kan beektan ta'e asuma Dooktor Naafiyaad Geetuu fudhaa asuma gabaabatti. Naqamtee dhaqee biyya Naqamtee dhaqee deebi'e. Garuu achiin maatii isaa bira odoo hin gahin. Kuni maalirraa ka'e rakkoo uummata Wallaggaatti irra gahaa jiru. Dhugumatti wanni kun baay'ee kan nama sodaachisu. Kanatti immoo wanni namni keenya cal'isu bichaa. Dhugumatti mallaqa dura namichi sun dubbatee jiraarra. Mallaqa dura maaltu dursa yaa nama? Mallaqa dura ilma namaatu dursa. Mallaqa dura namatu dursa. Utuu waan kana itti yaadamee gatta'amee laallameetu ani itti gammada akka gammadee yaada fakkeenyaaf itti gammaduun maanni utuu sirnumaan gatta'amee mootummaa kanaa waliin araarame uummata horii san uummatni sun uummanni maaliin jedhaniin kun faannoon jedhaniin tuni uummata keessallee uummata horii keessaa akiraate bineensa kuduraa warra waan beekne. Yeroo hundaa isaan uummata duudaan gurraa hin dhagaa. Uummata akkasiitu uummanni faannoo jechuudha. Eenyu wajji gattaa'ee mari'atare mootummaan. Yeroo uummanni Wallaggaa akkatti dhumee, yeroo xiqqaan dhumee, yeroo guddaan dhumee, miskiinni dhumee. Wallaa garaan nu gubatee jira. Garaan nu boba'ee jira. Akkam goona yaa saba. Falli maali? Bara baraan uummata kana miidhamaa jira. Bara baraan uummata kana bu'aa jira. Yaa Rabbi. Yaa Rabbeetu uummata kanaa birmadhu. Yaa Rabbeetu uummata kanaa dhaabadhu. Mee yaa uummata kiyya. Kan bitallee, kan mirgallee. Mee bakkuu jirtani. Mee du'aayii kadhadha. Wallaahi wanti du'aayii geettu hin jirtu. Wallaahi wanti du'aayii geettu hin jirtu. Wallaahi dhase. Namni amma bakka gizee kana wal gahee namuma dhimma ifaa haasaata. Garuu gawaarraa darba immoo gubaa isaa dubbata. Imimmaan isaa dhangalaafata. Maaliif? Wallaahi baay'ee ulfaata. Uummanni sun haala keessa jiru baay'ee matti ulfaata. Wallaggaa Rabbiin si haa birmatu. Dhiiga keessa Rabbiin lafatti hin balleessin. Kuni tokko waliigalteen uummata Wallaggaa dhumaatiin isaanii wanni yeroo hunda Wallaggaa irratti waliigalanii fixaniif uummatatu afaan tokko hin ta'in, uummatatu waliin galle, uummatatu waliin beekne, uummatatu faalladha, uummatatu yeroo hundumaa waliigalteen qaban. Akkuma tiktookii kanarratti ilaalaa, tiktookii kanarratti wal fixan akkasuma jechuudha. Otoo uummanni waliigalee uummata kana wallaahi billaahi jechuudha. Oromummaan otoo waliigale uummata kana hin buqqisan. Garuu maaltu jira ree? Balbalatu jira, gandatu jira, wal qoodinsa jira, wajjibbiinsa jira, jaalala waliin qaban, jibbaa malee, bakka wal nyaachuu malee, walitti garagaluu malee. Isaan kana karaa argatanii jidduu keenya seenanii nu nyaatan. Isaan kana karaa argatanii eessan argannu uummata kana jedhan. Barkanuma. Maaltu jedha wanni bira?
tonu tolii gallee har'aa simbirti karaa keenya irraan baatu. Simbirti tonu walii galtee qabaanne. Garuu nuti immoo walii galtee hin qabnu. Warra afaan bichaa. Gizim tokko mee ummatuma faannoo kana Oromoo rashanee beeka. Hanga isaa yeroo hunda rashanan Oromoo rashanee beeka abadan rashanee beeku. Oromoon godhee hin beeku akkas jechuudha. Bosona nama qabna jenna. Mootummaan Oromoodha jenna. Garuu kan nurra shaalalaa jiru kan dhiiga keenya gannakaa jiru uummata bira. Si ajaa'ibaa bara. Nama ajaa'ibaati bara. Dhugumatti nama ajaa'iba. Garuu Rabbiin haqa isaanii hin balleessu inshaallah biisinillah. Rabbiin haqa uummata Wallaggaa hin balleessu inshaallah biisinillah. Rabbiin dhugaa isaanii habaasu inshaallah biisinillah ni baati. Dhugaan uummata Wallaggaa hin baa yoo Rabbiin jedhe akkatti naftu. Yoo akkuma ijoolleen Walloo hin baafne dhugaa Wallaggaa jette hin baati hayti. Homa sababii Rabbi hin baase. Garuu nuti wanti kun hin jiru. Nuti du'aayii qofa goonaaf humna qabnuun bira dhaabbanna. Humna qabnuun hin gargaarra. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hamma dandeessin takkas lamas dhageeffattu viidiyoo kana sheer godhaa, subscribe godhaa. Homaan taatan subscribe godhaa. Maaliifi namni takkarraa lama yoo ta'e nuufis faayidaa qaba. Miidiyaan immoo hamma nama fayyadu beeka nama fayyada. Jabaadha. Kanaaf like, share, subscribe gochuun dagatina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.